Galatooma galatooma isiniin jedhaa yoo ilmaan ayyaa eelle badhaadhaa hunduma keessanuu baga teessoo tokkummaa irratti wal agarre jedhaa. Garee Irbush Egaa obbo Obii Sabaa jetturraa carraa kan argadhee dhufuuf jalqaba miseensaa fi Oromummaa irra sabboonummaa jaraatiif dirree kanatti argamu hunda isaaniitu asumaan galatoomfachuu barbaada. Yeroo yoonaa ga'uu baattis sa'aatii yoonatti gabaabbates seenaa Taaddee Birruudhaa waliin ilaalla. Seenaa Taaddee Birruudhaa asirratti kan waliin ilaallu hunda isinii xumuruu irratti sa'aatiin naaf hin ga'u mata mataa irraa isin ilaalla. Ijoo seenaa qabsoo isaa Taaddasaa Birruudhaa waraana Finxaaleeyyii Abashaa keessa ture. Waraana Finxaaleeyyii Abashaa keessa yeroo inni turetti guyyaa tokko mootii Finxaaleeyyii Abashaatiin affeeramee Haayile Sillaasee yookaan Tafarii Mokonnon irbaata waaman mana isaaniitti. Nyaataaf eega yeroon laaqanaadhaa dhiyaatee irbaata irratti yaanni wayii nugusoota mootii Abashootaa irraa ka'eef mana barnootaa eegallee biyya kanatti mana barumsaa iddoo hedduutti uumnee ni barsiifna jechi jedhu Taaddasaa Birruu gurra isaa irratti dubbate. Maal rakkoo qabaree uummanni Itoophiyaa hundi haa baratu achumaan carraan kun uummata Oromoollee manni barumsaa kun carraan akka Oromiyaa keessatti ijaarameetiin uummanni Oromoos barachuu qaba kan jedhu diinota Oromoo diina bulan duratti dubbate. Diinni akka malee dallanee akkamitti akkana jetta Taaddasaa Birruudhaa jedhan. Taaddasaa Birruu dhiigaa fi abbaan Oromoo ta'uu isaan yeroo sanitti hin barre. Akka Amaaraatitti yookaan saba Manzee irraa dhufeetitti waa ilaalaniif Taaddasaa irratti Oromoo isaa ta'uu qulqulluu dhiigaa fi fooniin waan hin beekneef jecha kana irratti dubbatan. Akkamitti Taaddasaa jecha kana jetta? Uummata Oromoo kana baay'eedha akka galaanaati barannaan nurra garagara. Usuu hin baratin jaarraa lamaaf yookaan waggaa 200 garboonfachuudhaa qabna kan jedhan gurra Taaddasaa Birruu irratti dubbatan. Foontu fooniif rifata. Taaddasaa Birruudhaa irbaata yeroo san qophaa'eef kallattimaan na dhukkubaara jedhee irbaata san jara wajjin laaqana san hin sooranne karaa mana isaa ga'e. Karaa mana isaa seenee itti taa'eetii yaade. Uummata Oromoo maaliif jibban? Maaliif akkana ta'an? Uummata Oromoo bichaa osoo hin taane sabaa fi sallammii biyya saniitiif nama mirga dhala namaatiif falmu waan taateef hedduudhaa yaada. Taaddasaa Birruudhaa kallattimaan Wadda Mancaa fi Tuulamaa keessatti dhaqeetiin galmaa'e. Heera mootummaa Itoophiyaa nugusa yeroo saniititti miseensa tokko keessatti mana mootummaa hojjetaa galmaa'uun hin danda'amu. Garuu inni ejjennoo fi kutannoo fi sabboonummaa ofiirra ejjetee Walda Mancaa fi Tuulamaatitti galmaa'e. Walda Mancaa fi Tuulamaa jaalleewwan mana waraanaa keessaa dhufamu kan akka Koloneel Alamuu Qilxuufaa keessa turan. Kan akka Haayile Maariyaam Gammadaa, kan akka Maammoo Muzammil. Miseensa hedduu warate. Kallattimaan gama Arsii dheeraa deemanii Oromoo walitti fiduuf akeeka bu'uura 3 lafa kaa'atan. Oromoo lafa hin qabne lafa yeroo san Oromoo irraa sirni Abashootaa fudhatee jira. Lafa Oromoodhaa dhaalanii Oromoo irraa buqqisaa ofii irra taa'an malkanyaa wanta jedhu adeemsa hedduutu ture. Oromoo lafaan ala godhu lafa Oromoo saamutu ture. Lafa Oromoo irraa fudhatamte Oromoodhaaf deebisuu. Mana barumsaa Oromoo ijaaruu. Inni sadaffaadhaa Oromoo amantii garagaraa keessa jiru. Mana amantii osoo addaan qoodii Musliima Kiristaanii jennee ijaaruu fi bu'uura waan 3 kana gurguddaa lafa kaa'ate irraa gubbatti walitti dhufanii waliin haasan kallattimaan jaalleewwan gaafsan Koloneel Alamuu Qilxeessaa fa'aa dheeraa wajjin kan deeman Maammoo Muzammil Haayile Maariyaam Gammadaa fa'aa waliin kallattimaan imalanii dheeraa gubbatti walganii maanguddoo Haaji Rooboleef Haaji Simbiruu jedhan fa'aa wajjin mammaakaadhaan dubbatanii qabsoo Oromoo irratti baay'ee nama jajjabeessu hamilee Oromoota abdii kutetti waran. Burqaanis karaa yaa'ee laga guddaa ta'a. Ilmi namaas garagaraa walitti dhufee saba ta'a. Sabnis saba guddaa ta'a kan jedhan. Qabsoon gaafsan isaan taasisanii kutaalee Oromiyaa 11 keessatti qabsoo Waldaa Mancaa fi Tuulamaa miseensa isaanii ijaaratanii kutaalee 11 keessatti hogganoota gaafan gadi dhaabbatanii mootii Haayile Sillaasee yookaan Tafarii Mokonnon hedduu kan rifachiise ture qabsoon kun. Kallattimaan adeemsa isaa jalqabaa tarkaanfii inni itti fudhate
tarkaanfii lafa dheeraa walgayii irratti taasifame san Oromoo lafti teessan mootummaadhaan fudhatamtee jirti irraa ka'a kan jedhu guututti itti beesanii Oromoota lafa dheeraa san walgayiin irratti taasifan irraa kaasan. Sodaa guddatu ture. Kallattimaan waldaa Mancaa fi Tuulamaa deemanii warroota miseensa waldaa Mancaa fi Tuulamaa ta'e hidhuudhaa adamsuudhaa eegalu. Taaddasaa Birruu yeroo sanitti qabanii. Taaddasaa Birruudhaa qabanii ajjeechaa irratti murteessan. Miseensota akkasuma waggaa wal duraa duubaan waggaa 5 hamma waggaa 25tti turan. Taaddasaa Birruudhaa akkas eegatti murteessanii yaada jijjiiree jidduudhaan ajjeechaa Oromii guutuudhaa itti murteessan. Akkasitti itti murteessinee Taaddasaa jabeenya isaatii fi gootummaa isaa waan beekuuf mootummaan Hayilasillaasee hedduu sodaate. Taaddasaan Shawaa keessatti hidhamuun qabu yookaan Finfinnee keessatti bootaa itti hin jirti jedhanii fedhii isaa gaafatan. Finfinnee keessatti waan hin barbaanne eeyyan jedhee Oromoo Harargee yookaan dirree lafa magaalaa Galamsoo jedhamtutti filate. Mana hidhaa Galamsoo fuudhanii Taaddasaa Birruudhaa kallattimaan geessan. Taaddasaa Birruudhaa qabsoo garaagaraa qabsoo bareedduu achi keessatti hojjete. Yeroo tokko hedduu isaatiin magaalaa keessas yoo ba'u Galamsoo keessatti dubartii Oromoodhaa kan qoraan gurgurtee qoraan baattee fiddee baadiyyaa irraa gurgurtu dhufeetiin dubbise. Qoraan kana yoo gurgurtan maaliif baatanii faanaan deemtanii jedha. Yoo manaan geessinee malee nuufin jedhanii jedhan. Yeroo san Oromoon magaalaa qubatee hin jiru. Lafa Oromiyaa saamuu fi finxaaleeyyii ilmaan Abashaadhaa ture. Ilmaan Abashaa sanatu dubartoonni Abashaa dubartii Oromootitti qoraan irraa bitanii kaanii magaalaa keessa fuudhaniitiin deeman turan. Taaddasaan Birruudhaa kallattimaan dubartii kana walitti qabee gorsa laateef. Yoo qarshiin biraa isinii kafalame malee eegatti gurgurattanii booda qoraan baattanii mana jaraa hin geessinaa jedhee gorsa laateef kallattimaan hojii irra oole. Qabsoon Taaddasaa Birruudhaa ammaan kana lafa qabachuuf kaate. Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Sheek Bakar Saappalootiif Mariyyam yookaan Muhammad nama jedhamu mana hidhaa kana keessatti walitti dhufee jaalleen qabsootiin waliin haasa'uudha taate. Taaddasaa Birruudhaa qabsoo garaagaraa kan taasifamuu fi gaafan alaabaan Oromiyaallee wal jedhamtee dhuftu gubbaa qorichaa lafa carcar jedhamtu tanatti alaabaa kana akka fannifamu gorsaa fi yaadaan keessa kallattiidhaan kan ture. Taaddasaa Birruudhaa eeguma Hayilasillaaseen akkasumatti Galamsoo isa usuu hidhu usuu jidduu Finfinnee deebisu lubbuudhaan wareegamee 1967 keessatti mana hidhaatii bahuudhaan eega Galamsoo keessaa dhokachuudha jammaree kallattiin qabsoo uummata wajjin taasisuu eegale. Dargiin akkuma qabatecha gootota Oromootiif bakka jira hunda eega giddeessee Taaddasaanis dhufe. Taaddasaadhaa wanni yaa'itaa ta'an barbaadu. Uummata Oromoodhaa yoo eegame jedhe mirga uummata Oromoodhaa. Itaanis ni kennamte. Garuu mirga uummata Oromoodhaa waan hin eegamneef kanaadhaan dargii wal dubbachuudha dhufte. Taaddasaa wajjeesse Oromoodhaa waan itti fakkaateef yookaan laamshattee akka waasamuu Taaddasaa keessa jirtu qofatti waan ilaaleef Taaddasaadhaa booda wal dhaabbannaa garaagaraatiin wareegeetiin ajjeechaadhaan Taaddasaadhaa gubbaa kana dhabamsiise. Garuu qabsoon Oromoodhaa adda finiinteetti fufuu jirti. Naaf qolcha haasa'uu kiyya isinii dheeressuudhaaf gabaabsee dubbii ijoo keessaa fudhadhee isinii dhiyeesse naaf qolcha isiniin jedha. Hedduu galatoomii nan sobin garee waboo biisa baatirraa haasawa bareedaadhaan nu taasiftee seenaa bareedaadhaan nu himtee waan nuti illee irraa barannu hundumti keenyaa'u irraa baranna waan ta'eef seenaa bareedaadhaa kan nuti nu himtee hedduu galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jennee jirra maqaa yaamicha qeerroo fi qarree haa awwaannuutiin kanatti aansee gaadha.